Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromootii kan isiniif dabraa jiru. Qophiin keenya kan guyyaa irraa kaayyoodha. Kaayyoo keessatti fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo waggaa darbe gaggeessanii fi sanaan wal qabatee haala deemaa jiru akka yaadannoof ta'u keessa deebinee ilaalla. Qophii keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessitu Sirkannaan Ahmad amma oduu irraatiif gara Dasuu Duulattiin isin dabarsaa isaa wajjin turtii gaarii. Waggaa tokkoffaa barattoonni Oromoo hedduun magaalaa Ambootti mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefaman eengadda yaadatamee oole. Hangarguttiin Oromiyaa irraa fuudhanii Amaaraaf kennuudhaaf mootummaan federaalaa murteeffatee jira jedhame. Itoophiyaa keessatti hiyyummaan dabalaa jira. Ka jedhu oduu gurguddoo har'a galgala isinitti himuu keessa jiru. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a oduu kan gurra isin buusu ana Dassuu Duulaadha. Guyyaa barattoonni Oromoo Ambootti mootummaa Itoophiyaatiin wareegaman waggaa tokkoffaansaa Kamisa darbe yaadatame. Eebila 30 bara 2014 kaartaa haaraa magaalaa Finfinnee fi naannootiif bahee mormuudhaan barattoonni manneen barnootaa Amboo Yuunivarsiitii Amboo fi jiraattonni hiriira bahani. Waraanni mootummaa Itoophiyaa barattoota harka qullaa bahan irratti rasaasa dhukaase barattoota kurnootatti lakkaa'aman ajjeese. Guyyaa barattoonni sun itti ajjeefaman eengadda manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Amboo fi Baabbichaa keessatti yaadatamee oole. Barattoonni ganama mana barumsaa keessatti alaabaa Itoophiyaa gadi buusanii yaadannoo sammuu taasisanii dhaabbatanii. Itti fufuun walitti qabamanii akkaataa kaayyoo hiriyoonni isaan biraatii wareegaman galmaan gahuu danda'an irratti marii godhataniiru jedha maddi raadiyoo sagalee Oromoo Amborraa. Mootummaan Itoophiyaa hangarguttiin Oromiyaa irraa fuudhee Amaaraaf kennuuf qophii isaa xumurachuun beekame. Oduun keessa mootummaatii lo'ee ba'e akka jedhutti aanota Wallagga Bahaa jala jiran keessaa tokko hangarguttiin dabarfamee naannoo Amaaraaf kennamuudhaaf mootummaan federaalaa qaata murteessee of harkaa qaba. Sagaleen uummataa osoo hin gaafatamiin mootummaan federaalaa murteessuun kun heerri mootummaa akka hojiirra hin oolle federaalis aangoo naannoo akka barbaadetti akka diigaa jiruu fi lafa Oromoo gabbataa saamuun uummaticha saboota biroo wajjin walitti buusaa jiraachuuf mala baafamedha jedhu ogeessonni siyaasaa immoo. Kallattii arfaniinuu lafti Oromiyaa irraa citee naannoo biraaf kennamaa turuun ni yaadatama. Kaleessa Oromoonni Awustiraaliyaa Meelborni jiraatan ajjeechaa namoota Afrikaa Kibbaa Liibiyaa fi Yemen keessa balaaleffatanii. Caffee Viiktooriyaa biratti bahanii mormii fi yaaddoo isaanii dhageessaa oolan. Oduu wal fakkaatuun Afrikaanonni tarkaanfii suukkanneessaa sanyummaa irratti hundaa'ee Afrikaa Kibbaa Liibiyaa fi mootummaa Itoophiyaatiin fudhataman mormuudhaan roobii darbe Noorweeyitti hiriira bahani. Oromoota Aljeeriyaanota, Somaalota, Eertiraanota, Itoophiyaanotaa fi Naajeeriyoonni gamtaan Oslootti ministeera dantaa alaa fi caffee Noorweeyitti mormii isaanii barreeffamaa fi sagaleettiin dhiyeeffataniiru. maatiin ammoo ijoolleen isaanii irraa du'an wanni guddaan tokkummaa qabaachuudha. Fakkeenyaaf Jamaal Abdurrahmaan mucaan amantii Islaamaa qabu osoo sobaa bahee lubbuusaa baraaruu danda'u fakkeenyuma dur hooggantooti kennanuu kennan amantiin addan baanuu biyyoota dhiisee bahu jechuudhaan biyyoota isaa kiristaana waliin lubbuun isaa dhuftee jirti.
akkasumas hundaa fakkeenya ta'uu qaba. Jabaannee tokkummaa keenya cimsinee bakka deemnutti tokko ta'uu qabna. Amantiin gargar ba'uu hin qabnu. Hiriira kanarratti Liibiyaa fi Afrikaa kibbaatti qofaa osoo hin taane Itoophiyaa keessattis mootummaan Oromoo fi warra kaan hidhuu fi ajjeesuu akka dhaabu gaafatameera. Hiriira sanarratti alaabaa Oromoo kan Ogaadeniyaa, kan Eertiraa fi Itoophiyaa qabatanii kan bahan hedduu turan namoonni. Itoophiyaa keessatti hiyyummaan dabalaa jira jedhe jaarmiyaan sagantaa misooma mootummoota gamtoomanii. Obbo Eugene Uwusu bakka bu'aan jaarmichaa kaleessa Itoophiyaa irratti gabaasa qorannoo isaanii Finfinnee keessatti wayita dhiyeessan lammiileen biyyattii miiliyoona 25 ta'an hiyyummaa hamaa keessa jiru jedhan. Qondaalli ministeera maallaqaa Itoophiyaa obbo Mokonnin Maaniyaazolis hiyyummaan dabalaa jiraachuu dhuguma garuu sababiinsaa qoratamuu feesisa jedhani. Addaddummaan bal'aa sooressaa fi hiyyeessa jidduu jira inni jedhamu sirrii miti. Mootummaan keenya baadiyyaa jiddu galeessa taasifatee wanta hojjechaa jiruuf hiyyeessaaf sooressa jidduu addaddummaan guddaan hin jiru jedhani kan jedhe madda oduu News Businessidha. Dhumarratti Naqamte Amboo Haroolamuu fi Midaaqanyii keessatti Oromoon hidhamaa jiru. Naqamte Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa barataa murteessaa kaasa barataa Keeraajii mootummaa barataa Gadaalatii dabalate barattoonni 6 gaafa eebila 30 bara 2015 humnoota tikaatiin hidhamanii qoratamaa jiru. Amborraas gaafa eebila 29 fi 30 Oromoonni maqaan isaanii Geetaachoo Darajjee, Taarikuu Deebisaa, Barsiisaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii Kataan Baraanuu kan jedhamanii Mararaa Tuujubaa dabalate namoonni 9 achumatti hidhaa keessa jiru. Haroolammuuttis dargaggoo Lalisaa Asaffaa, obbo Gammachuu Tamasgeen, obbo Margaa Lammii dabalate Oromoonni 40 ni finciltanii jedhamanii hidhaa keessa jiru torbee kanarraa kaasee. Midaaqanyiittis barataa Misgaanuu Deebisaa fi Siisaay Lammeessaa dabalatee barattoonni Oromoo 4 sababa wal fakkaatuun achitti hidhaa keessa jiru kan jedhe qeerroo bilisummaa Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya oduummaaf qabnu kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii Kaayyoo. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti sa'aatii kana kan dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo har'aa keessatti fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo waggaa darbe gaggeessanii fi sanaan wal qabatee haala deemaa jiru akka yaadannoof ta'u keessa deebinee ilaalla. Waggaa darbe gaaffii maastar pilaanii magaalaa Finfinnee babal'isuu jedhuun qonnaan bultoota uummata Oromoo lafarraa buqqisuudhaaf karoora bahe irratti barattoonni Oromoo bakka jiranirraa mormii kaasanii turan. Eebila 30 bara 2014 magaalaa Amboorraa kallattiidhaan raadiyoo sagalee Oromootiin gaaffiin barattoota Oromoo waraabamee ture. Akkanatti yaadatama. Qabeenya mootummaa hin tuqnu nuti qabeenya biyya abbaa keenyaa Finfinnee naannoo Finfinnee Buraayyuu Sabbataa Sandaafaa Oolota Finfinnee mootummaa federaalaa jala galuuf hin qabdu barataan barsiisaan hojjetaan qotee bultaan kan mirga kana geessifachaa irratti deebiinsaa rasaasa ta'e deebi'ee uummata kana irratti du'aaf qabjeechaa irra jira yeroo hamma kanatti. Yeroo raadiyoon sagalee Oromoo kallattiidhaan gaaffii barattoota Oromoo kana waraabaa turetti sagaleen rasaasaa dugda duubaan ni dhaga'ama ture. BBC, CNN, Aljazeera hundumaatiifuu akka uummata addunyaatti gara uummata magaalaa Ambootti fuula isaanii akka naanneffatan kabajaan sun gaafanna. Hello. Yeroo kanaatti humnoota kan baqatee reenfa gatee kakkaasaa jiru. Reenfa gachiisiisaniitu kan isaan olii gad noraa jira reewu kanatti yeroo kanatti amma garatti golqabniitu. Uummanni addunyaa fuula sana nuti gargaarsuu qaba. Ayyee hamma haala iddoo boqonnaa wayii ragaleera. Gaaffii kan gaafachuu waan ta'e illee gaafadha amma iddoo sagaleen tasgabbaadhaan jedhama yeroo ammaa kanatti taateera. Bakka mijataa jirtaa? Amma bakka mijataa jira na gaafadhu waan na gaafachuu dandeessu. Amma maaltu ta'aa jira amma sa'aatii kanatti maal argitaati? Sa'aa ganama taatee guyyaa afurii walitti aansee wanta magaalaa Amboo keessatti gaaffii mirgaa qofaadha kan gaafatamaa jiru. Guutuun Oromiyaa keessatti tokkoffaan Baardaa keessatti uummanni kun jaarraa 14 jaarraa 16 keessatti arrabsamaa ture. Hamma deebi'ameet gadcabsummaa gadaantummaa uummata kanaa malee kan nu ibsaa jiru hin jiru. Gaaffiin kun arrabsoon kun nurraa ta'uu qaba. Kadir Muktaar nurraa bu'uu qaba. Kummaa dammaqsaa uummata kana bakka bu'uu hin qabu. Kanaafis mirga isaati kan ijoolleen kan ta'anii mirga isaanii kan gaafachaa jiran
Kale saki ni denga da university hambu ke sai inda askuli hambu ke askuli da elementary da gadiya it kan hum amma wansan argalo reef ummata reef agarsiisanii tolee gadi magaalaa keessa reef agarsiisanii ummata meeshaa gurguddaatiin ummata hari'aa jiru reef agarsiisaniif kan inni argaa jiru yeroo ammaa kanatti immoo uummanni kan ganama kaasee amma galgalaatti mirga isaa gaafachaa ture qabeenya uummataa hin dhumne hamma lubbuun nama lamaa bahutti yeroo ammaa kanatti nama 10 olidha kan lubbuun namaa bahe. Iddoo kam jirta magaala keessa ammaati? Anam magaalaa duwwaa sadii keessa jira magaalaa duwwaa sadii keessa jira ammoo magaalaa duwwaa sadii keessa jira yeroo ammaa kana keessa. Humnooti warra madhukaasan kun uffannaa akkamii uffatanii jiru? Humna poolisii federaalaati humna mootummaa federaalaati kan humni poolisii oromiyaa keessaa gadi kan humna poolisii oromiyaa uummata wajjin sinillee hiriira nagaa ba'aa jirtu uummata oromiyaa poolisii oromiyaa keessaa baasanii jiru kan hidhatee jiru uummata afaan isaa dhaga'aa jiru uummata bifa isaallee beeknee hin jiru rasaasa guddaadhaan kan nutti dhukaasaa jiru uummata afaan isaa nuti hin dhageenyedha. Haalleen akkasii erga Oromoon jaarraa 19ffaa keessa humna alagaatiin weerarame kaasee haga ammaatti hin dhaabbanne. Seenaan kaleessaas kan nu yaadachiisu uummata Oromoo qeesaa irratti armi muramee harki muramee akka inni gadaantummaa fi gabrummaa jalatti harka kennatee jiraatu taasifamuu isaati. Dr. Abbaas Hajii waggaa tokko dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhan keessattis kanuma mirkaneessan. Miniliki biyya Oromoo irratti calqabe gara biyya Tuulamaatii fi biyya Oromoo keenya kakkoorra biyya Shawaaduu keessatti calqabame Haayila Sillaasee fi Haayila Malakootiin milikta achitti xumaree jechuudha. Biyya Arsii oduu qabatiin dura miliki lola marraa 7 dhufe tokkoffaa Haayila Sillaaseetu dhufe achirra abbaa isaa kun amlaak jedhatti dhufe achirraa miliku fiifuu ka marraa 5 deebi'ee hin mo'atamee yoo maraa hin mo'atamee jennaani gara 1886tti ka achitti namicha fe'a isaa tokko raabbaargee ka jedha wajji dhufanii biyya Arsii sanii qabatuudhaaf biyya mara waliin ga'anii biyya waraananii achirratti innis 7 ture. 7 ture ka nama baay'ee qaqqalanii baay'ee fixanii nama gara 15,000 ka ta'uutu dhume yoo san jechuudha bakka Azuliyaan tokkotti nama 12,000 kan tokko du'e achirraa biyya Albaasoo keessatti namni dhume maayii ka wanni haaraa jiraatu yoo jiraate ka biyya Arsii isaan Arsii yariin biitti Arsii kuni camcimaadha nama baay'eetu lolaa yoo amma waa tokko goone malee ammallee nutti ka'anii jedhan maal goona jennaani harkaa fi harka murraa jedhanii harkaaf harka muru jechuun ka dubartii harma muranii dhiirammoo harka mirga muranii kana bakka saditti walitti qabanii ka lola guddallee oduun ta'in namni achi jiru walitti qabanii akka Arsiin sodaatuuf akka lammatan kaane jedhanii maali jedhan akka isaan afaan Amaaraa jedhanitti akkas yoo ta'e indazii kaalonii alqaygabbiruun jedhanii wanni gaafatan akkuma beektanii gabbaraa jedhanii Arsiin kaa isin hin gabbarru jedhanii lolaa turanii achirratti ka namni baay'eetti laakkamu namni gaafsan laakkamu hin jiru garuu namni gariin gara 3,000dha namni gariin 3,000dha namni kuma baay'eetti laakkamu harki irraa muramee harmi irraa muramee kanatu kunoo baay'ee yaachisa kunneen akkuma beektanii lola utuu hin ta'in dubartiin biyya Oromoo keessatti safuu biyya Arsiititti wayyu jedhanii wanni harma dubartiirraa muran kun waan guddatti kan wanni irraafatamuu danda'eef lola mararraa lola baay'eetu ture. Uummata Oromoo biyya isaa keessatti sabxiqqaa akka ta'u gadaantummaan akkatti dhaga'amuu fi akka bitamee buluuf tarkaanfiileen garaagaraa irratti fudhatamaa ture. Lafti Oromoos karaa kaaniin akka jaraa ciramu karaa kaaniin immoo qubattoonni biyyoota adda addaa keessaa dhufanii akka irra qubatanii fi lakkoofsi Oromoo akka gadi xiqqaatu godhamaa ture. Haalleen kun hundi Oromoo balleessuu hin dandeenye. Oromoon bakkayyuutti haala isaa mijateen qabsoo gaggeesseen deebi'ee lafasaas mirgasaas eenyummaasaas deebifachuu irratti argama. Qabsoon karaa adda addaa deemaa jiru gurmaa'ee hidhannoodhaan yeroo eegalettis injifannooleen argame ni jira. Sana bira darbees yeroo ammaa kanatti biyya keessattis ta'e biyya alaa keessatti Oromoon bakka jirurraa gaaffii mirgaa uummata Oromoo belbelchuudhaan akka gaaffiin Oromoo dhaga'amu taasisutti jira. Yeroo ammaa kana keessatti
biyya keessatti barattoonni Oromoo barattoota karaa nagaa otoo mirga saba isaaniif bilisummaa uummata isaaniitiif falmanii wareegaman yaadachuutti jiran. Yaadannoon kunis yakka ta'ee barattoonni Oromoo hedduun hidhamuutti jiran. Odeeffannoon guyyuu argachaa jirru uummata Oromoo haguma mirga isaatiif warraaqe hidhaaf ajjeechaan akkatti jabaachaa jirudha. Silaayyuu sabni dammaqee mirga isaa bare gabrummaa mannaa otoo wareegamuu du'unaa wayya jedhee filannoo isaatiin qabsootti seena. Qabsoon Oromoo bakka adda addaatti kan gaggeeffamuuf galii mataa isaatii qaba. Qabsoon martuu si'a tokkotti gara bilisummaatti nama dhiisuu malan. Haa ta'uti tarkaanfilee fi hojiileen sadarkaa adda addaatti hojjetaman waan buusanii darban qaban. Keessaayyuu qabsoon Oromoo akka addunyaattis uummata ollaattis ta'e uummata Oromoo biratti beekamuu fi hubatamu taasisuu irratti qabsoon karaa nagaas ta'e karaa waraanaa gaggeeffamu bu'aalee buusan qaban. Sabni keenya yeroo ammaa sadarkaa olaanaatti dammaqee mirga isaatiif otoo wareegamuu darbaa jiraachuunu qabsoon kun hojiitti jiraachuu isaatiif ragaadha. Kana malees haguma qabsoon Oromoo sadarkaa addunyaatti beekamaa deemu humni gabroonfataa tarkaanfii hamaa uummata keenya irratti fudhatu akka xiqqeessu taasisuun isaan oolu. Keessaayyuu karaa miidiyaa odeeffannoon qabatamaaf qulqulluun darbuun akka mootummaan sun saaxilamu waan godhuuf humni diinaa yoo dhoksaan ta'e malee ifaan waan godhurraa of qusata. Kanaaf hojiin nuti hojjennu humni diinaa akka tarkaanfii olaanaa uummata keenya irratti kallattiin hin fudhannillee ni taasisa. Mirga namaatiif kanneen falman haala kana hubatanii waan dhiibbaa irratti godhaniif bu'aa buusuu qaba. Kana malees gochaaleen guyyaa guyyaan mootummaa Itoophiyaatiin gaggeeffamu saaxilamuu fi beekamuunsaa mootummichi waan hojjechaa jiru kanaaf yoomuu itti gaafatamummaa jalaa akka hin baane mirkaneessa. Qaamotiin akka mootummoota gamtoomanii haala qabatamaa fi ragaa irratti hundaa'een yeroo waan kan argatan akka mootummicha gaafatan shakkiin hin jiru. Kanaaf sabni keenya bakka jirutti miidhaa irra gahaa jiru kana tokkoon galmeesse eenyu akka geessiseef yoom akka ga'e ifaan gabaasuu fi qaamota adda addaatti erguun irraa eegama. Kana malees ummati keenya dammaqee qabsoo isaatiif kachuun walis jabeeffachuun dinagdee isaa guddifachuu fi beekumsa isaa ol kaafachuudhaan galii isaa tokkicha gara bilisummaa isaatti fuulleffatee hojjechuu qaba. Sagantaan keenyarraa kanuma haga torbetti nagaan nu tura. Qopheessee kanan dhiyeesse Hannaa Basaa Waaqjiraati. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii waarii marii torbaanis sa'aatii kana isiniif dhiyaatu keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheera. Obbo Aliyyii Galatoo. Obbo Aliyyii Galatoo daayirektarii jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu ta'uun beekama. Obbo Aliyyii baatii nama darbine kun baatii Oromoon baatii hojiiti jedhee itti waa dalagaa turre ta'uun kan yaadatamu. Mee amma baatii kana keessa maal fa'aatu ta'e? Baatiin darbe kun baatii hojii jennee hojii jechuun ammoo amma fakkeenyaaf jiini darbe kun wareegamaan beekama. Wareegamni hojii irraa dhufa jechuudha. Akkanuma utuu hojjenne wareegamtu. Kanaaf wareegamaaf hojii walitti cincaa ta'uuf injiraam yeroo cincaa ta'e yeroo waan tokko gootu haga lubbuu kan kee baaftee wareegamtu yeroo waan tokko hagat deemtu jijjiirama wayii fidda jechuudha. Cincaan kan kee wareegamni kan kee sun waan tokko fidaa. Ka jedhurraa namni yoo waan guddaa barbaade wanti akka bilisummaa fa'a wanti amma diinagdee horachuu fa'a kabajaan jiraachuu biyya qabaachuun kunniin martuu cincaa guddaa barbaada wareegama guddaa barbaada. Warri waa akkasii barbaadu kun ammoo waa hojjetu malee waan sanii argachuu hin danda'u. Ka jedhurraa yaada akkasii wanna goonee dhiyeessinee barreen gaddaallee baranallee wanti ammoo mul'atu haala jidduun nama dhalatutuma ati filaana baaftee deemtu haala nama dhalatu jira. South Africa keessatti namoota qeerraa buqqisanii suuqii isaanii caccabsanii saamanii nama goomaatti godhanii gubanii
rakkoo adda addaa irra geessanii jechuun biyya keenyaa kun baay'aa jedhaniiti haala akkasii irra gaa ture namni hagoo illee du'eera achitti Liibiyaa keessatti lola deemaara jechuudha lola guddaa deemaara uummanni keenya baqataa hedduu achi jira. Keeniyaa keessallee balaa amma gaaressaa fi rakkoo adda addaa achi uumamerra haga hawaalaa saantibii karaa ittiin namni Oromoo qara fira ofiitti ergamu hawaalaa hedduun cufamuuni namoonni hedduun akka achitti rakkataaran haala adda addaa kanneen irraa kaka'e warri ala jiran kunneen wanti isaan godhuu danda'an rakkoo isaan irra gaaru kana akka addunyaan beektee gargaarsi karaa addunyaatiin akka itti dhufu fakkeenyaaf baqarraa akka biyya sadaffaa akka Awustiraaliyaa fi Ameerikaa fi biyya adda addaatti akka isaan dhufan godhuuf hiriira adda addaa biyya adda addaatti baaranii Meelboornitti illee kun addaa bayanii uummanni yaa'eeti kun hiriira bahee dubbataa ture biyya akka Noorwee fa'aatti biyya akka Ameerikaa hulee adda addaatti hiriira bahanii waan kanneen goggodaaranii waan akka horii kanneen illee walitti qabaniiti uummata isaanii bakka adda addaatti rakkatee wanna jedharu kan akka dhaqqabuuf hulee adda addaatti tattaaffii godhaaranii namoonni adda addaallee waan adda addaa barreessaniiti taayitoota adda addaa irratti akka wanti kun beekamu wanna godhaaranii miidiyoonni adda addaallee jala deemanii ka Oromoollee ka alagaallee waan kanneen jala deemanii haga danda'ame baasaaranii haa ta'u wanti amma godhamaaru kun rakkoo keenya waliin qixaa miti rakkoon keenya hedduu hireen uumachuu nurra jirullee hedduu humna nu qabnuu fi qabeenya nu qabnuu fi nama nu qabnuu fi rakkoo keenya yoo ilaaltu wanti hojjetamaaru gahaa waan hin taaneef kanaaf namni diqqoo itti hidha'eeti yoo hojjete yoo onna jedhe namni martuu silaa waan silaa arguu barbaadu hin arga jenneeti ka waan kana godhaa turre garuu waan dalagameerraa hagooyi gammachuu itti qabna. Waan dalagame kan amma ilaalle kaansaa karoora waan deemu kaansaa battala kan hojjetame waan fakkaatudha. Akkamitti ilaalamuu danda'a amma bu'aan inni argamsiise yookaan immoo galii wayiin argamsiisa jedhee waan lafa kaa'amee inni argamsiise jira? Asambee kun nama dhiba amma waa wayii lafa kaa'anii hojjetaran akkan jenne yeroo baay'ee yeroo rakkoon bakka biraatii nu dhufe kan namni socho'u argita. Kanaaf namni waa wayii lafa kaa'atee hojjetaaru tokko bakka biraatii waan isa dhufe irratti dhaan qabu. Wama qara bilisummaa barbaaduuf ganamaa galgala dheebuu bilisummaa qaburraa akka ka'e bakka jirutti pilaana baafatee waa godhu isarra jira. Godhaan jiran jedhaan jiru garuu baay'ee mul'atu. Waan pilaanaan fakkaatu akka argutti yeroo ibiddi qabate ibidda dhaamsuuf waan sosocho'an fakkaata. Yeroo baay'ee silaa sun namni rakkoo markaasa qabdutti bishaan buusaa ofirraa qabbaneessaa deema jechuudha. Namni yoo rakkoo isaa hedduu ta'e hawaasa keenya keessatti illee wanti mul'atu sanuma jechuudha. Haa ta'u kanaa yoo hin goone hoo maaltu dhufaallee ilaaluu qabda. Kanaaf wanti godhamu kun xiqqoollee haa ta'u garuu kunuudhaaf godhamuu dhabuun ammoo rakkoo ta'a. Ammoo pilaana baasaniiti pilaana yeroo isin jedhu fakkeenyaaf Awustiraaliyaa callatti godhuu hin taane warra Awurooppaatii warra Ameerikaati warra Afrikaa jiru Midilistii jiru neetwoorkiin jabaa wayii ijaaramee Koreen waan kanneen mara koordineetii godhanii dhaamsa bifa tokko godhanii sila dhageettiin illee baay'ee ol ka'a nama Oromoo illee bakka adda addaa jiru illee baay'ee waliin hamalsiisama. Ka'amma dalagame kun illee waan tuuffatamuu miti jechuudha. Kana dhabuun illee hin jira jechuudha. Hawaasni biraa kana waan amma nu qabnu kana hin qabu. Yeroo ammaa keessaayyuu amma rakkoolee amma dhadhalatanii kan battala dhudhufan kan akka South Africa, Liibiyaa, Yemen kanaan fi Keeniyaa qabatee kan jiru tarkaanfiin yookaan sochiin uummanni Oromoo ala kanatti godhu rakkoo sana gara madda isaa irratti furmaata gochuurra waamamu mul'atte kana deebisuu irratti xiyyeeffata kan jedhu ilaalchi jira. Kana malees immoo amma rakkina sana akkitti adirees godha akkitti namatti himan mataan isaayyuu rakkoo qabaachaa akka jiru namoonni hin dubbatu. Waan kana irratti waan tubatte jiraate. Rakkoo guddaa jira akkaataa itti waa himatan irratti rakkoo guddaa jira. Amma fakkeenyaaf Oromoon Itoophiyaa himata bakka marattu. Maaliif rakkoo kana ketti fide Itoophiyaa ijaaramu. Yoo amma fakkeenyaaf takkaa nama Itoophiyaa himatu ta'aati takkaa ammoo nuu fi warri Itoophiyaa rakkoo agarre jettee akkasi kadeemtu taate si jalaa wal dhaamsi kan kee. Yoo akka Afrikaatiin walitti dhufte homaa miti. Yoo ammoo fakkeenyaaf Oromoo rifiijiin Itoophiyaa rifiijii jedhaa akkasuma qooftu taate wanti ati jettu kunni jalaa bada jechuudha. Gaafii akkaataa itti gaafattu. Maaliif Oromoon hennaa maraa akka Oromootiif akka karaa makiinaa irra deeman kana laayina Itoophiyaa irra deemaa irra deemuu hin qabu. Oromoon hojjan laayina biraa baafateeti dagalee deemuu qabu. Yookaan wanti isaa jalaa dhokata jechuudha. Rakkoo isaa rakkoo mana keessaa ta'a. Rakkoo sabaa osoo hin taane
rakkoo mana keessaa ka Itoophiyaa keessatti aaru tokko ta'a. Rakkoo Oromoo rakkoo Itoophiyaa keessatti aaru godhuu hin qabnu. Rakkoo addaa godhuu qabnu. Oromoo human right yaani akkasitti dhiyeessuu dhabuun hin jiraata yeroo garii. Maaliif hennaa mara waa Itoophiyaa kanarraa of eeguu qabda. Yoo of eenne rakkoon kan kee rakkoo Itoophiyaa keessaa ta'a. Rakkoo hojjaa duun taane. Rakkoo Itoophiyaa keessaa rakkoo dimokiraasii fa'a. Rakkoo amma namni adda addaa. Rakkoon Oromoo ammoo rakkoo garbummaati. Warra si fakkaatutu sirra jira. Giddiin dhufee sirra jira. Isaa kana qajeelatti hennaa maraa bakka himattu maratti guyyaa rakkoollee guyyaa gammachuullee waan kanneen hojjaa baaftee isaan hajibbinu isaan akkas haa goonu jechuun hin taane nuuf isaan hajaan kennallee fedhiin kennallee tokko akka hin taane lafa jira. Isaa kana hennaa maraa yeroo hiree argatte baaftee yoo himuu kan hin dandeenye taate takkaa rakkoon kan kee raasa bayaat takkaa mana keessatti deebaate akkasi jidduma kanattuu nama konfiyuuzii godha. Uummata alaa callaa sun taane uummatuma Oromoo kanaa rakkoo itti uumuu danda'a. Kanaaf miseejiin yeroo baay'ee yeroo hiriira baatu kana yeroo waa dubbattu yeroo wanna gootu kana hennaa maraatiin wanti kan kee akka guddisee mul'achuu danda'u irratti hojjechuun guddisee barbaachisa. Akka uummata garbummaa jala jiru garbummaa jalaa ba'uuf akka deemu biyya ofii akka barbaadu mirga fayyaggeeffachuu akka barbaadu kanneen itti makuu qabda uuma gootu marattu. Yoo waan kanneen jidduun dagate fakkeenya nama Liibiyaa goorraanii nama meeqa goorraara nama Oromoo biyyatti nama meeqa maal barmadeen gaddaati nama gara dhibbaa mana akka xiyyiitiin fidan sunniin warra amma Liibiyaa ajjeesanii gad ta'e immoo duuti du'uma xiyyiitiin si ajjeesanii si goorraanii maal godhanii manidhaatis si ajjeesanii namni su'uma du'aara jechuudha. Akki gaariin akkitti du'an hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo waa himan dhaamsi qajeelatti nu Oromoon akkana. Wanti nu barbaannu akkana. Rakkoon keenya kana. Jedhanii hennaa maraa waan wal fakkaate tokko himuun guddisee barbaachisa. Kanaafuu wanti amma koordineetii ta'uu qaba addunyaa irratti wanti Oromoo dhaamsi Oromoo kun waan wal fakkaate tokko dhaamsa bifa tokko hajaa bifa tokko soolishiinii wal fakkaatu akkasitti hulee mara daa'imni kan kee dubartii jaarsi ijoolleen ka'imni barsiisaan daldalaan kan kee cuftu wanti inni himatu wanti inni dubbatu waa Oromoorraa wal fakkaachuu qaba. Yoo wal hin fakkaanne nama biraatuus hin barbaachisu maaliif miseejii kan keetu distorted ka ta'e jechuun kun kan jira kun kan jira kun kan jira kan akka hin taane kanaaf kominikeeshinii fi neetwoorkii irratti hojjetamuun guddisee barbaachisaa. Mee gara dhumaarratti amma wantoonni hojjetaman kun sirnaan akka bu'aa gaarii argamsiisanitti waan sadan arfan tokko waggaa kana keessatti waggaa dhufan keessatti hojjetamuu malan nu akeekuu dandeessaa? Tokko wanti jijjiiramuu qabu yookiin ammoo haaraa uumamuu qabu jedhee beeku. Sisteema namni martuu akka salphatti keessatti qooda kennuu danda'u wayii uumachuun nurra jira. Beekumsa akka salphatti dippooziitiitti godhu, qabeenya akka salphatti dippooziitiitti godhu, yeroo akka salphatti dippooziitiitti godhu, sisteema namni martuu akka salphatti neeshin biildingii fi hulee jirutti akka salphatti kennuu danda'u uumu tokko kan nu barbaachisu. Lammaffaa eega rakkoon nu himnu kun bifa tokko ta'e, eega galiin keenya bifa tokko ta'e, biyyallee haa jiraannu uummata kanneen neetwoorkii wali ijaaraniiti liidarshiipii tokko jalatti waan rakkoo kennaatiif hiree kennaa ala kanatti akka hojjetu neetwoorkiin ijaaramuu qaba. Kana hawaasonni jiran addunyaa kanarraa walitti dhufanii wal qunnamanii neetwoorkii cimaa liidarshiipii tokko jala ka jiru akka gaariitti diriirsaniiti utuu jedhani risoorsii illee waan maraa akka salphatti sheerii go'anii gatiin illee rakasa ta'a jechuudha waa hojjennu kun. So neetwoorkii kun ammoo taayim manaajimentii wanti amma uummanni Oromoo irra hojjechuu qabu yoo akka Gabreelii yookiin akka cidhaa ji'a jahaan waggaatti harka tokkitti dhufneetuma hiriira sa'a takkaa lama baanee deemnu bilisummaa miti kun homaayyuu gadi fiduu hin danda'u. Kanaaf namni dhugamaan yoo waan kana guddisee ka barbaadu taate sa'a waa Oromooti dalaguu fi qabeenya Oromoo kennu kana ol butuu danda'uu qaba. Taayim manaajimentii illee guddisee barbaachisa. Waan tokko walgeettii illee hoogoonte sa'a 4 sa'a 5 walgeettii taa'uu hin qabdu. Daqiiqaa 30 keessatti waan godhamuu qabu dubbatee akka galuu danda'u akka walgeettii nama hifachiifnu. Yeroo waa dalaganii nama dandeettii qabu yoo dalagsiisan wanti tokko akka salphatti kwaalitii qabaachuu danda'a. Kanaaf taayim manaajimentii irratti illee hojjechuu qabu. Kun ammoo eegan miileen 40 taane waan hojjennu kana waan kwaalitii qabu wayii hojjechuu qabu. Kanaaf wanti 4 ati naan jette tokko sisteema prosesii wayyaa'e tokko hojjechuu lammaffaa yeroo maneejii godhu neetwoorkii wanna wayyeessu
waa hojjannu kana quality isaa ol butu. Yoo kana goone performance yookiin ammoo output wanti nu oomishnu baay'ee wayyaa nama hedduullee hawata yeroo gabaabaa keessatti illee waan guddaa godhuu hin dandeenya jedhee. Hedduu ulfaadhu Aliyyii yeroo biraas bal'inaan dhimma akkanarratti irratti deebinee naasofnaa sa'aatiin keenyas waan xumurameef asumaan xumurra nagaatti.